Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Kan obboleessa keessan faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaadha. Kun qophii keessummaa dooniiti jechuudha. Maarree har'as nama baay'ee nama ayyaanni Waaqayyoo irra jiruun obboleettii koo tokko anas bukkeetti affeeradhee jira. Mee obboleettii keenya kana faana wal bartu baga nagaan dhufte. Amiin. Baga nagaan na eegde. Egaa mee daawwattoonni keenyi si baruu barbaadu waan ta'eef maqaa kee eessa akka jiraattuuf maal akka hojjettu mee daawwattoota keenyaan biraan ga'i. Tole, ani maqaan koo Faarfattuu Simboorkoon jedhama. Kanan dhaladhee Waddeessattidha. Kanan anamma jiraadhu magaalaa Ambooti. Kanan tajaajilu waldaa Biraanaa Wangeel Ambooti. Simboo egaa faarfannaa akkati faarfattu karaa kallattii tokko ijoolleen faarfannaa kee tokko keessaan naa erguudhaani akkati faarfannaa faarfattudha jechuudha kanan dhaga'ee jiru. Sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo jalqabaaf moo kana dura affeeramtee beekta? Ani sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo jalqabaatiifidha kanan ani affeerame. Waaqayyo na gargaarimmoo akkuma jette nan faarfadha. Nan lallaballee. Lallabdaa jechuudha. Nan lallabas nan faarfadhasi. Waaqayyo na gargaarimmoo iddoo kanatti waan na affeerteef galatoomi siin jedha. Hayyee egaa daawwattoota keenya waa malee manneen aaroo miti Oromoon gaafamummaa ku ayyaanni Waaqayyoo irra jiraan faarfatti baay'ee faarfannaa ishee baay'ee tokkoon itti eebbifame. Garuu faarfannaan ishee namoota baay'ee bira hin qaqqabne kana booda hin qaqqabadheen abdii guddaa qaba. Simbooni haalli jireenya kee akkamii? Amma eessa jiraachaa jirta? Maatii bira jiraachaa jirta moo ofii kee maatii godhatteetta moo haala kamiin hidhate amma kanatti jiraachaa jirtu? Tole, ani maatii bira hin jiraadhu. Kan ani jiraadhu mana kireeffadheetanidha. Mucummaa keenyatti harmeen keenya waan nurraa boqotteef ijoollee 9 keessaa quxisuuwwan koo nama 2tu jiru. Isaa waliin mana kireeffadheetani kan ani jiraachaa jiru. Qofaama jiraachaa jirtu jechuudha? Eeyyee, qofaa keenya jiraachaa jiru. Malee waan maatii biraa yookaan immoo fi maatii godhattee miti jechuudha? Eeyyeen, maatii biraa homaayyuu waan eeggannus hin jiru. Maatii sin godhan gara fuulduraatti godhachuuf hin jiru. Hayyeegaa Waaqayyo si haa eebbisu. Samoona kana karaa sooshaal miidiyaa poostera kee footoo kee tokko argaan ture. Faarfannaa hojjettee turte kana dura? Kana dura tiraakii 2 wayii hojjedheen ture. Akka isa ammaa kana sooshaal miidiyaa irraan baase manootuma moobaayiliittidha kana nani kennaa ture. Amma garuu Waaqayyo na gargaaree albama guutuudhaan dhufee albama guutuun hojjedhe. Mata dureen isaa Elooroo'i jedha. Waaw, baay'ee namatti tola. Amma gadhiifamee jira jechuudha? Eeyyee, gadhiifamee jira yuutuubii mataa kootii irratti. Maal jedha yuutuubiin kee? Yuutuubiin koo Simboorkoo Ofishaal jedheetu kan inni jiru. Isarrattidha kan hin gadhiise. Yuutuubichallee yeroo dhiyoo waan hin baneef namoonni baay'een faarfannaa koo ni ilaalle. Ergaa gurguddaa qabatee achirra taa'aa jira. Sababni isaa sababaanii sooshaal miidiyaa irratti agaa kana nan beekneef namoonni yuutuubii koo seenanii faarfannaa koo ilaalaa jiran. Malee faarfannaa hojjettee jirta jechuudha? Eeyyee, hojjettee jirta. Egaa daawwattoota keenya obboleettiin keenya Simbooni baay'ee hin faarfatti faarfannaa ishee ani ofii dhageera. Egaa faarfannaa keellee dhaga'uu waan isaan barbaadaniif obsaan nu eegaa jennaan faarfachuun keenya oolu waan ta'eef haa ta'u malee Simbooniin akka namoota tokko irraa odeeffadhetti haala rakkisaa fi haala ulfaataa keessa akka ati jirtullee namoonni tokko natti himanii ture. Haala baay'ee namatti ulfaatu keessa darbaa jirti isa jedhan namoota irraa dhaga'eera. Egaa haaluma ulfaatu kana keessatti Waaqayyo wajjiniin wanti hin darbamne hin jiru. Barumsa hin barattamu hin hojjettamu maal hojjechaa jirta mee daawwattoota keenyaan biraan ga'i? Tole amuko akkuma ati jette akkuma ati dhageesseeyyuu seenaan koo baay'ee ni dheerata. Umurii koo malee seenaa baay'ee nama barsiisuu fi nama boonsisu baay'ee nan qabaadha. Isarra darbee garuu haalota ulfaataan keessummeessaa ture. 2014, 16 hanga eebba albama kootti. Haalota hin darbamne keessa darbeetan kan inni jiraachaa jiru. Baay'ee kan si ajaa'ibu 2015 kana keessa gara dhumaa sana baay'ees waan na dhukkubaa turee fi otoo ni hojjedhu nan tajaajilaa nan baradhan ture. 12 erga qoramee booddee ijoollota na quxisuu jiran barsiisuuf addaan kutee sababa maatii dhabuu ni beekta jedhee yaada hanga maka simiidhu mana kiraa kaffalachaa. Baay'ee chaalenjii ta'uurraan kan ka'e qofaa koo obbolaan koo obboloota koo warra kaan bira deemanii baay'ee na dhukkubaa waan tureef hanganii birriin of harkaa qabu mana yaalaatti fixee
waanan nyaadhee jiraadhu waanan nyaadhe guyyaa tokko bulu dhabuurra guyyaa nani ga'e jira keessattuu 2015 rakkinoota gurguddaan keessummeessaa ture. Na dhukkubee otoon gilikuusii harka korraa qabu yerootti ani wanta nyaadhu dhabee bulee jira. Waanan hin daganneef yoomiyyuu dubbachuu hin dhiisne tokko jira. Guyyaa tokko na dhukkubsadhee hiriyoota koo na deeggaraa kan ture baay'inaanii maatiin baay'ee faazariinas dhiyeenyarra waan hin jirreef qofaa makoos waan hangaluuf deeggarsa namni naaf godhu na bukkeen turre. Hiriyoota kootu nyaata fidanii dhufanii mana isaaniitti yeroo na nyaachisan irra ga'e. Dura garuu qarshii ofii qabuun hojjechaa ture. Sababa dhukkubsadheenidha. Harka koo duwwaatti kanan deebi'e dhukkubsadheetti yaalamuurraan kan ka'e. Guyyaan hin daganne siin jedhuuf barreeffadhee kaawwadhe seenaa jireenya koo keessatti. 2015 ji'a 10 gaafa guyyaa 20 barreessee tan kaa'e. Dhukkubsadhe akkan ka'een balbala koo cufadhee tan ciisan ture. Hiriyyaan koo tokko jirti Naanifaa Beqqalaa kan jedhamtu. Ishiin ciree nuuf laattee deemte gara mana isaanii galtee ciree koo nyaadhee nan ciisee dhukkubsachaas waanan tureef harka koorraas waan tokkollee hin qabun ture. Inna yericha guyyaa sana cireen ishii faana nyaadheen oolee bulee guyyaa lammaffaa sanas oolee galgalarra gaafan ga'u xiqqoo nan dadhabe. Ol jechuu dubbachuu na dhukkubaa waan tureef gilikuusin harka koorra waan tureef dubbachuun dadhabee sana boodotoo baay'ee hin dadhabiin afurri koo baay'ee waan foolii na godhateef birrii 2 mana koo keessa barbaade karameellaa meentaa bitachuuf birrii 2 bahee mana koo keessa barbaade nan dhabe. Isa booddee Waaqayyoon akkasan jedhe ture. Yoon dhufee gara mirga kee dhufaa innis boqonnaa kooti. Yoon jiraadhe garuu hojii keen hojjedhaa amma lafa kanarraa lubbuu koon darbutti. Yoon dhabees yoon argadhes immoo ani kan keetii har'a dhabuun koo immoo akeeka keetiinidha jedheen yoo gara keen dhufa ta'e jedheen ciise. Deebi'een iddoo ciisa kootti birrii 2 meentaa bitadhu waan hin arganneef deebi'een an ciisee hiriyyaan numti koo sun teekistii naaf goote. Balballi kee cufaadhaan keessan jiraannaan banattee dhufte jechuudha. Guyyaa lammaffaa isaa jechuudha galgaladha. Banattee gaafa dhuftu ani akkanii nyaata shifaana kaleessa nyaadhe sana jirutti hin himne ishiin garuu waan haala koo beektuuf nyaaticha hojjettee dhufte ni nyaadhe. Sababa sanaatti naannoo 7 isaa olidha kan ani dhukkubsadhee sababa nyaata osoo nyaatiin tureef cogaarraa humnaa ol natti ka'e na dhukkubaa ture. Sana keessummeessaa sana keessa dhaabadhe ani Waaqayyoon tajaajiluu koo Waaqayyoon kadhachuu koos hin dhiisne. Lammaffaa immoo isteejii irratti caammaan yeroo narraa cite ton tajaajilu caammaan isteejii irratti narraa citee beeka. Sanas baasee lafa kaa'ee guyyaan ani isteejii tajaajilee bu'u ni jiraata. Sababa qarshii dhabuutiin lafa makiinaadhaan sa'aatii dheeraa deemamu miilla koon birrii 40 dhabee deemee tajaajilee beeka. Lafa sa'aatii 3 isaa ol deemamu miilla koon deemeen tajaajilaa ture. Sana hundumaa keessummeessaa 2016tti ce'ee 2015 sana keessa chaalenjii guddaa keessummeessuurraan kan ka'e hanga abdii kutachuu hanga murtoo dubbisiisaa fudhachuutti deemaan illee ture. Namoonni baay'ee na deeggaranii akka nan jabaadhu akka nan dhaabbadhu kan godhan yaadaan kadhannaan hiriyoota naannoo koo jiranidha. 2016 sana keessa garuu chaalenjichuma sanaan osoo hin jiruun Waaqayyo abjuu natti agarsiiseen faarfannaati amma jettu kana eegale jechuudha. Yeroon faarfannicha eegalu akkuma chaalenjiin koo akkuma itti fufetti waan jiruuf qarshiin harka koo irra hin jiru ture. Obboloonni koos deebi'anii gara koo waan dhufaniif obbolootuma koo sana faanaan jiraadha. Otuman tajaajilu biddeena kenna ture. Biddeena kontiraata fuudheen kontiraata dabarsa. Daani'el Kaaffee kan jedhamu Amboo keessaa ni beekta. Birrii 18 biddeen nama biraarraa kontiraata fuudheen 20 mataa kootti baadheen geessaaf ture. Birrii 2 argadha. Biddeen 100 narraa fudhatan qarshii 200 argadha. Sanaan obboloota koos ofii koofis jiraachaan ture kiraayis kaffaleeni. Isuma otoon akkas gochaa jiru albeemni koo mul'anne albeema koo abjuutii Waaqayyo galgala waan natti agarsiiseef hojjechuun qaba jedhee waan yaadeef mata duree isaa waliinidha kan ani abjuutiin arge albeema koo. Eeloo ro'i jedhani magaalaa Amboo keessa makiinaan deemanii ture kan beeksisan ture.
sana boodaan albema yaaduu miti homaayyuun qabu waan ta'eef yaadne ture. Abjicha booda garuu nan hojjedhaan jedhaa buukii koo baankii gamtaa Oromiyaa irraa qarshii 83dha kan inni qabu. Awaash irraa qarshii 3 saantima 7 qaba. Garuu albeeman hojjedhaa jedheen keessa koo kaawwadhee kadhadhee Waaqayyoon faarfannaan baay'een qaba barreessee qaba. Garuu sababa challenge ta'uuf sababa nomaa hin qabneef faarfannoota ergaa baay'ee nama fayyisan qaban osoo qabadhee jiru. Sababa qarshii dhabuun ture. Sabooddee faarfannaa qindeeffachuun eegale. Hojjechuun qaban jedhee gaafan dhaqee Eliyaas Taayyee kan jedhamu Amboo keessatti muuziqeessaa baay'ee beekamaadha. Isa bira deemeen faarfannaa koo reegee galma koo jedhu tokko kenna. Garuu birrii 50 qofaan qaba gaafanii kennu. Birrii 50 sanaan ani ijoolleedhaaf biddeena bitee har'a kanan bulchu malee kanan ittiin faarfannaa hojjedhuun qabu jechuudha. Akka carraa birrii namaa na bira jirutu jira. Birrii 500 birrii namaa sana keessaa fuudheen qabdii eeluudhaaf kenneen deebi'e jechuudha. Faarfannaa tokko kennee deebi'ee sanarra dhaabadhee faarfannoota kana hundumaa otoon qarshii tokko namni na bukkeen dhaabatne biddeena mataa kootti geessee isan guyyaa baasnu keessaa baafannee amma argadhu walirra kaa'ee guyyaatti kan birrii 100 kan ittiin jiraannuun hambisa. Birrii 100 immoo kan faarfannaa kootiin hojjedhudha kan ani kaa'aa ture. Guyyaa 5 birrii 500 akkasittiin kennaa ture jechuudha. Akkasittiin albama kana hojjedhee Waaqayyo na gargaaree amma xumurattee jirta jechuudha. Waaqayyo si gargaaree jechuudha. Eshi Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Egaa daawwattoota keenya baay'ee seenaa nama gaddisiisudha obboleettiin kun kan isheen qabdu. Haa ta'u malee kana qofaallee miti barumsa illee akka addaan kuttella kanaan odeeffadhee barumsa sababa maaliif kanatti addaan kutte? Barnoota akkuma jalqaba kaasuuf yaaletti ijoolleen na bira jiran barnoota ni baratu. Ani immoo mana koo bukkeetti namoonni baay'een beeku Amboo keessatti. Sharaa rukutee buskuuta hojjedha. Buskuuta sana hojjechuudhaaf barnoota hundi keenya yoo baranne wanti nuun har'aa bor ittiin geenyu jiru waanta ta'eef isaan barachuu qabu jedheetanii addaan kutee isaan barnoota isaaniitti afufanii yoo haalli naaf mijatee itti deebi'ee barnoota koo akkam baradhu yaadeen barnoota koo addaan kutee jechuudha. Amma walumaa galatti magaaluma Amboo kana keessa jiraachaa amma maal hojjechaa jirtaati? Amma irratti homaayyuu hojjechaa hin jiru. Dura suuqiidha ture kan inni hojjedhu. Otoo nan dhukkubiin dura suuqiin koo suni sababaan dhukkubsadheef qarshii waan hin fixeef suuqichuma keessan jira garuu homaallee hojjechaa hin jiru. Sharaa sana keessatti buskuuta hojjechaa hin jiru. Okay, gara fuulduraatti Waaqayyo si gargaare hojii bal'aa waa argattee hojjechuu hin dandeessaa jechuudha. Waaqayyo immoo balbala akkasii akka inni sitti banu abdii guddaan qaba. Waaqayyo sitti bana. Egaa obboleettiin keenya faarfattuu Simboonii haalli jireenya ishee kana fakkaata. Yeroo tokko namootuma akka qaama miidhamaa harka miila hin qabne malee namoonni akkasii rakkatu nutti hin fakkaatu. Namoonni akka ishee baay'ee rakkina guddaa keessa kan jiran hedduu isaanii jiru. Yeroo tokko immoo abalu harka hin qabdu, abalu miila hin qabdu jenna malee maal rakkatte, maal dhabde, maaliin hojii si jalqabsiisu hin jennu jechuudha. Walumaa galatti amma Waaqayyo ishee gargaaree faarfannaa keellee eebbifatteetta. Gara fuulduraatti illee kiliipii babbareedaadhaan akkati dhuftu abdii guddaa qabna jechuudha. Daawwattoonni keenya ganuu eegaa jiru faarfannaa akkati faarfattu barbaadu waan ta'eef dhugaa dubbachuuf faarfannaan ishee baay'ee nama eebbisaa akka isin immoo itti eebbifamtan shakkiin qabu. Mee asiin daawwattoota keenya faarfannaa keetuun nu affeera. Akka dukkanaa'eetti nafuu dukkanni darbee iftiin dhufaa. Nufa arifadde dogon gaddisu arda kolaalee abdiin kutu fuuldurri koo nifa iddoonni na dhaabe dhaabadheeni obseen eega guyyaa Waaqayyoo hin gaddisu doko borii kolaaleen jajjabaadha akka dukkanaa'eetti nafuu. Abdufa furinko innufa furinko innufa furinko akka dukkanaa'eetti nafuu dukkanni darbeetti innufa arifadde dogon gaddisu arda kolaalee abdiin kutu fuuldurri koo
Iddoonni na dhaabe dhaabadheeni obseen egaa guyyaa waaqayyoo hin gadhiisu doogo. Horii golaaleen jajjabaadha akka dukkanaa itti nafu na dhufaa furiin koo. Innufa furiko innufa furiko. Gooftaan si'a eebbisu egaa akka isinitti eebbifamtan illee shakkiin qabu. Egaa faarfannaa ishee guutummaa isaa argachuu barbaadan simboo hirkoo official jedhee jira jechuudha YouTube irra seentanitti eebbifamuu dandeessu. Baay'ee nama ayyaanni waaqayyoo irra jirudha. Akkasumallee obboleettii kana namoonni jajjabeessuu barbaadan bilbila kana gadi jirutti bilbiltanii obboleettii keenya kana quunnamuu dandeessu. Waaqayyo gooftaan bara keessan eebbisu. Asumarraanii qophii keenya gara xumuraatti fidaa jirra waan ta'eef wanti ati daawwattoota keenyaaf share gootu yoo jiraate mee asumarraan daawwattoota keenyatti waan jettu qabaatte akkasumallee namoota galateeffattu yoo jiraate asumarraan mee wanta jettu yoo qabaatte carraa siif kenna. Tole ani waan jechuu barbaadu dhumarratti ani ammallee ergaa faarfannaa baay'een of harkaa qabadhee jira. Namoonni ba'aa akkasii qaban ergaana keessa jiru addunyaa kanaaf akka gumaachan na cinaa dhaabbatanii na gorsuudhaan wanta waaqayyo isaan keessa kaa'e kami ergaana harka jiru kana gara ifaatti akkanaaf baasan nan barbaada. Itti dabalee aarsaa gurguddaa na wajjin kaffalanii bu'aa baay'ee keessatti hiriyoonni koof maatii karaa kamiin na cinaa turtan faarfannaa koo akka ifatti ba'u kanaaf gootan isa darbeef waaqayyo guddaa isinaa eebbisu jedha. Dabalee obboleessa kun baay'ee jaalladhu baay'ee kabaju amoodhaan ulfaadhu jedha. Amoon akkuma beekamu abbaa saba baay'eetidha. Anaaf illee carraa kana naaf kennuu keetiif ulfaadhu isin jedha. Ergaan ani qabu kam. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya keessummaa doonii kana fakkaata. Waaqayyo gooftaan bara keessan eebbisu. Egaa namoonni kallattii garagaraan obboleettiin kun ayyaana guddaadha kan isheen qabattee jirtu. Haa ta'u malee obboleettiin kun qofaa isheedha jechuudha kan isheen ijoollota yookaan immoo obboloota ishee faana rakkachaa jirtu. Bilbiltaniillee jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Karaa waliif ta'uun illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf lakkoofsa bilbilaa as kana gadi jiru kun kan isheeti. Bilbiltanii fi hello maal si gargaaru akkamitti si bira dhaabbannu jedhaati. Karaa ta'aa fi obboleettii kanaaf haamilee ishee cimsaan isin jechuu barbaada. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Torban keessummaa biraadhaan amma walitti deebinutti nagaan nu tura.